Akkam jirtu maatii Iyyoob arra aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhiyaadheen jira. Maqaan aappii kanaas Touch Protector kan jedhamudha jechaadha. Akkuma iskiriinii irratti argaa jirtanii Play Store irraa haala salphaa ta'een buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Faayidaan aappii kanaas viidiyoowwan garaa yeroo ilaallu harki keenya iddoo nuuni hin barbaanne utuu nuun hin beekin tuquu danda'a. Gatii ta'ee fi iskiriinii keenya lock gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Aappii kanas yeroo open goonuu fuula kana qabatee nuuf dhiyaataa jechaadha. Akkuma open gooneeni settingii keessa galee waan sirreessinuu qabnaas sana sirreeffachuu ni dandeessu jechaadha. Sana booddee settingii aappii sana keessanii shake locking kan jedhaeru kan jalqaba irratti argaa jirtanii off ta'ee kan jiru gara onitti jijjiirraa jechaadha. Yeroo waan kanatti fayyadamnus moobaayilii keenya hirraafnaa sana booddee lock nuuf ta'a jechaadha. Moobaayiliin keenya iskiriinii isaa jechaadha. Yoo tuqxan illee moobaayilii keessanii isiniif jijjiiramuu hin danda'u jechaadha. Garuu waan kana irraa kaasuudhaaf mallattoo pilaasiitti buutuu jechaadha. Bukkee moobaayilii keessanii yookaan immoo sagalee guddistuutti buutuu jechaadha. Akkuma argaa jirtanii amma irraa ka'ee jira jechaadha. Ammas fakkeenya tokkoon fudhadhee isinitti agarsiisa, na waliin tura. Amma fakkeenyaaf YouTube koo jala dhaqeenii viidiyoo tokko isinitti agarsiisa. Yoon viidiyoo kana qofa ilaaluu yoon barbaada ta'e lock haala kanaan godhanii yoon tuqtuq illee viidiyoo sanarraa ka'uu hin danda'u jechaadha. Haala kanaan viidiyoo sana haala ani barbaaduun ilaalee xumuruu nan danda'a jechaadha. Isinis aappii kana buufattanii akka isinitti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhiyaate kan amma ammaatti daawwattanidha. Amma viidiyoo biraan walitti deebinutti bye.